naannoo Oromiyaa fi federaala akkasuma kan ollaalee waliin ta'uudhaan naannoo Oromiyaa gubbatti duula labsan wajjin bala'u yookaan ammoo zarraf dachaa kan ture yeroo kanatti ummata fixaa kan jiru waraana bilisummaa Oromoo ABO shanii otoo hin taane qaama mootummaan hundeesse jechuudhaan hangaasaa fi Taayyeen yeroo ammaan tana kan dubbachaa jiran. Amma erga Shimallis Abdiisaadha isaan fannisuuf akka deemu argan gara Shimallisitti fuula deeffachuudhaan ummatas fixaa kan jiru qabeenya saamaa kan jiruu fi biyyattiin akka nagaan taane yeroo ammaan tana shororkaa uumaa warri jiru warra akka Shimallis Abdiisaa Fiqaaduu Sammaatii fi Awwaluu Abdiiti jechuudhaan Taayyee Dandaatii fi Hangaasaa Ibraahim dubbachaa kan jiran ammoo hangaasaanis ajjecha abbootii gadaarraa kaasee akkasuma gama kaaniin hanga Haacaaluu Hundeessaatti iccitii harkaa hin qaba kanas baasuuf hin jira jechuudhaan ammaan dura dubbatee kan turee fi deebi'uudhaan torbee kana keessa waadaa galee iccitii ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa duddubbee jirtu baasuuf akka jiru waadaa kan gale afaan qabachuudhaan achi buutee ta'ee jira Hangaasaa Ibraahim. Taayyeenis ammoo caffee gubbatti dubbachuu dhoowwan jechuudhaan waan lafa jiru waan silaa caffee gubbatti dubbachuu qabuu fi akkasuma komii gurguddoo qabu waan mootummaan hojjete tokko sinaalu kanas nan deeggara ammoo waan biraa tokkollee kanan deeggaru sin qabu ilaalchaa fi erga biraallee hin qabu itti galli keenya badhaadhira jechuudhaan waan hedduu erga dubbatee booddee ammoo akka erga biraa qaba jechuudhaan mootummaadhaa fi Shimallis Abdiisaatis quba ittiin qabne fuuldurri keenya badhaadhinaa wajjin jechuudhaan Taayyeen ammoo waan hedduu dubbachuudhaan kan goolabe dhiyeenya kana ammoo dubbiin kun Abiyyi Ahmadis akka malee mataa dhukkubsaa jiraachuutu himamaa jira. Warri Abiyyi Ahmad of jalatti ijaare akka teessuma jalatti qabanii fi Oromoo gandummaan qoodanii fi janjeessan gochuudhaan akka hojjetaniif ammoo ramade kun Shimallis Abdiisaa Fiqaaduu Sammaa Awwaluu Abdii Taayyee fi Hangaasaa fi kanneen biroo hedduu ta'an ammoo hamma danda'an saba Oromootii fi qabsaa'ota Oromoodhaa itti duulaa kan ture yeroo ammaan tana waluma afaan deebi'an walitti duulaa jiru. Abiyyis yeroo kana ammoo callisu waan filate fakkaata. Abiyyi Ahmad ammoo achi buuteensaa bubbultee kan jiru mala dhawachaa akka jiruu fi Abiyyi ammoo gaafa dubbiin jabaatti mataan isa wareeres lafarraa baduudhaan of dhokse yeroo muraasaaf mala dha'uudhaanis yeroo garagaraatti shira hojjechuudhaaf akkuma ammaan duraatti badee jira jechuudhaan himamaa kan jiru. Yeroo achi as deebi'etti Shimallis ta'us Fiqaaduu ta'us Awwaluu Taayyee fi Hangaasaa ta'us karaarraa maqsuudhaaf akka jirutu himamaa jira. Shimallis Abdiisaadha ammoo Taayyee fi Hangaasaan waa'ee bizinesiitii fi akkasuma maatii koo keessaa harka waan galfataniif harka isaanii muruun qaba jechuudhaan itti dhaadachaa akka jiru ammoo kan himamu. Hangaasaan eegduu koo Shimallis Abdiisaa fi Fiqaaduu Sammaatu akka ajjeefamu godhe jechuudhaan kan himatee fi akkasuma Taayyeenis ammoo eegdota akka irraa kaasan himamaa kan jiru yeroo ammaan tana watwaataa jiru. Taayyeen biyyarraa isin baqannu bakka dheeynu hin qabnu biyyi qabnu kana yoo wareegamne ilmaan keenya Oromoon nuuf guddise jechuudhaan kan dhaammatan jarri kun ammoo Taayyee fi Hangaasaan qabsaa'ota Oromoo ammaan dura kan akka obbo Jawaar Mohammadii fi kanneen biroo hedduu ta'an arrabsaatii fi akkasuma xiqqeessaa kan ture yeroo ammaan tana mootummaan isaan cinaa dhaabbannee deeggarra kan Oromooti jedhan waan isaan gochaa jiru godii walitti buusaa jira yeroo ammaan tana ofumaaf ol bahuudhaan fuula sooshaal miidiyaa kan akka feesbuukii kana gubbatti ummatatti mul'isaa jiru. Ummata bakka buune Oromoo bakka buune mootummaa Oromoo bakka buuna jechuudhaan warri saba Oromoo bal'aa xiqqeessaa fi addaan qoqqoodaa fixaa ture amma wal afaan deebi'ee yeroo wal balleessuuf adeemu kana abaluun na balleessuuf deema jechuun quba walitti qabaa kan jiran kanaan dura ammoo obbo Jawaar Mohammad eegdonni isaa gaafa irraa kaafaman Taayyee fi Hangaasaa fi
kanneen biroo hedduu ta'an ammoo Jawaar naqaqqabaa jedhee nama ficcisiise jechuudhaan Jawaarittis qoosaa kan ture yeroo ammaan tana Oromoon naqaqqabaa jechuudhaan iyyiinsaan gurra ummata Oromootis fuula sooshaal miidiyaa Facebook gubbatti duuchaa jiru. Ta'us ammoo Abiy Ahmad iyyiinsa isaanii kana bakka itti gochuuf akka jiruu fi Shimallis Abdiisaa aangoorra hin ka'u yoo ta'e ammoo mormi keenya muramuun hafa hin qabu jechuudhaan Taayyee fi Angaasaanis iyyaa jiru. Shimallis ija isaanii kana hin dhagahu seerri nama gaafachiisa maqaa namaa balleessuudhaaf waan ragaa ittiin qabne irratti dubbachuu jechuudhaan Taayyee fi ammoo Angaasaa erga akeekkachiise kan bubbule hoggaa ta'u ammoo yaa'idilee sadaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee jaaffaa kana gubbatti ammoo ifatti Taayyee Danda'aatii fi Angaasaa Ibraahim akeekkachiisuudhaan bakka itti gochuuf akka jiru Shimallis Abdiisaatii fi Fiqaaduun dhaadatanii jiru. Jarri kun ammoo waa'ee waraana bilisummaa Oromootis yeroo hedduu dubbachaa kan turan ABO shan nama qalaa jira nama fixaa jira qabeenya ummataa saamaa jira jechuudhaan iyyaa kan ture yeroo ammaan tana waraana bilisummaa Oromoo mootummaan maqaa balleessaa jira jechuudhaan erga ammoo dhoqqee laaqqatanii dudduubatti deebi'anii mootummaatu gocha san hojjechaa jira malee waraana bilisummaa Oromoo mitis jechaa jiru. Angaasaan faana ammoo ifatti bahuudhaan kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo mootummaan dhabamsiisu balleessuu qaba akkasuma ummanni Oromootis itti duule balleessuu qaba. Waboon diina ummata Oromoo fi Oromiyaa sabaaf sablammoota biyyattiiti jechuudhaan akkas jechuudhaan lallabaa kan turan Angaasaa fi Taayyeen amma immoo deebi'uudhaan erga dhoqqee laaqqatanii ummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo biratti illee balfamanii deebi'uudhaan waraana bilisummaa Oromoon taane gocha badiisan hojjechaa kan ture qaama mootummaan qindeessa Shimallis Abdiisaatii fi Fiqaaduu Tasammaa Awwaluu Abdii ijaaran jechuudhaanis dubbatanii jiru. Ta'us ammoo waa'ee kana ragaa qabatamaa ifatti baasuu baatanis mootummaan jiddu galeessa Oromiyaa akkasuma lixaa fi bakka garagaraatti qaama waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu ijaare ummata saamsisee saamaa akkasuma fixee ficcisiisaa akka jiru Angaasaan faan ifatti ammoo ragaa kan bahan shaneen isaan balleessine jaanis hin banne bakka hedduu keessa jirti. Godinoota Oromiyaa mara keessa wal geesse bakka maraa dhiichisaa jirti. Kunis soba mootummaan balleessuu hin dandeenye humna ittiin balleessuus hin qabu waraanni kun hin banne jechuudhaan jabinaa fi dhugaa waraana bilisummaa Oromootis erga afaan bade yookaan afaan albaan jee booddes bifa kanaan dubbatee jira. Angaasaa fi Taayyeen ammoo waan fedhatan fakkaatu. Shimallis Abdiisaa Fiqaaduu Tasammaatii fi Awwaluu Abdii ammoo jara kana Taayyee Danda'aatii fi Angaasaa Ibraahim bakka itti gochuuf akka jiranii fi waan isaaniif malu isaaniif laachuudhaafis akka jiran yeroo ammaan tana himanii itti dhaadachaa kan jiran. Biltsiginnaan damee Oromiyaa wal afaan deebuudhaan ifatti baatee kokkis wal qabaa jiru. Dhugaa sabaa dabsuudhaan dantaa gubbatti gaafa wal dhaban ammoo qabsaa'ota fakkaachuudhaaf warri akka Taayyeetii fi Angaasaa saba Oromoo bal'aa burjaajessuudhaaf amman tanas ajandaa garagaraa uumuurraa if duuba hin deebine. Shimallis kanaaf bakka hin qabnu bakka itti goona jechuudhaan cundoortichinis itti dhaadatee jira. Oromoon ammoo jiddu galee